dhiirti sheexana gizees isaan dhiirti yeroo ammaa sheexana tarti. Foota shaaworii kanaan teettee bullookii reef shaaworiin bahee reef shaaworii keessaa bahee hara bullookiyya sareetii maa dhuffattere garaa jalaa maal qabdare laa wallaahi waan takkaan qabu kunoo tana bichaa uffadhe waa maashaallah gara ofii gadii kanaan maal uffatte badii tana malee ofirraa waan qabu waa wallaa wayyaadha kun akka rasaasni kun wayii wannoo irraa Israa'eliin irra darbamee itti ergamee wayii kana. Facebook ke irratti sitti aare walla yaada faate mannatti arte Facebook ke irratti ammucaa maal jedhee poostii godhee bullookiyaa daabboo miti lubbuun yoo siif kenname nama quudhuu jedhee yaa mucaan ni bareeda maal mastaanaa wal dubbataara way dhosaan poostii godhee maaliif akkas jettee namni inni sun eenyudha akkas silaayeetiin sitti hoblee subda bare eenyudha inni isaadhaan hin bargooticha daabboo wallahi hay duba yoo akkasiisanii yoo itti baasan marra koo qabu wayi na dhibe qoo waan takka tanii dubbadhu jira namni isin nufuutan wayas gubbara wayis na jirta warra jirtan kun nufuutanii miti abbaa fadhanii wajjin namni abbaa fadhee hojjetan bu'ee fi garsiisee yoo wajjin akka fadheete maalumaan nama dakalan jaabara kan irraa gaafatu rabbiidha. Amani warra akkasi jala gabbaate keessaa eenyu dasna jedhe beektaa intala dhiyoota na Suudii irraa abbaa manaatii fi shaaworii keessa dhaabattee isa gammachiisuuf ergite takka. Samme ani video dhibba takka waliin na bira jira gaafa kaan beektaa mi Kan miti sanam video namni ijoolleen Suudiirraa na ergite Suudiirraa na erge mucaanii wallahi haadha faatee rabbi arraba kan na haa goggoisu jechuun video hisaaban qabne wallahi laaleetu malineen ijoolleen beekuu keessa jira tiktokii kanarratti wallahi michoo follow gaafadhee obboleettiitti yaate video nama biraan qabdaanna abbaa manaa khiyya gaafa dura abbaa manaa khiyya ture san godhee naan jettee turte yaani video ergee fi ture naan jette san booda dubaa makkamee jennaan amma warri keenya wallahi laatiin harka walii hadhaa kun wallaa qalbii na fuudhe ana irraa jiru jiratte warri keenya biyyaa qaamaan bira ga'utti yoo jaaladhellee itti hin haasa'u garuu immoo mucaan wallaahi ni qaba garii maashaallah kakkanaa kanaaf aarsaa kan kana rakkoo qaba fi'ee Facebook keessa seenee laalee itti barreessee goota koo amshiirii jedheeni. Wanta fakkatu taayilaa faana makkii maha fakkati wallahi wabillahi ayyoo akkasuma taate qaama kiyyaa waan hin jeekam auzu billahi.